Kabajamtoota hordoftoota kootii har'a waa'ee haqaa laalchisee kutaa tokkoffaan isinii dabarsaa. Xiyyeeffannaan kiyyas haqxi yookaan dhugaan hagam barbaachiftuu akka taate sirni gadaadhaa qaroomina qabaachuun isaa, qulqulloomina qabaachuun isaa, nagaa qabaachuun isaa, iccitiin guddaan haqaa fi bakkee olaanaa kennuurraa burqaa. Gadaa biratti gadaan tuulamaa dhugaan waaqaa, waaqni dhugaadha jeeti, dhugaa waaqaan wal qixxeessaa. Waaqumaa kan waaqa godhee waaqni abbaa dhugaa ta'uu isaatii. Guddinumti waaqatu dhugaarraa maddaa jettee amantii gadaani. Kanaaf iccitiin guddaan gadaadhaa bu'aan dhugaan qabdu eenyuma caalaa hubachuudha. Bu'aan haqxi qabdu eenyuma caalaa hubachuudha. Bakka haqxi hin jirree nageenyi hin jiru. Bakka haqxi hin jirree jaalalli hin jiru. Bakka haqxi hin jirree tokkummaan hin jiru. Bakka haqxi hin jirree guddinni hin jiru. Bakka haqxi hin jirree bareedummaan hin jiru. Egaa wanni ilma namaatii barbaachisaa ta'ee wanna nama olitti tuqe kana kan caalu waan hin jirreef waan gaarii kana hundaa qabaachuudhaaf, nagaa qabaachuudhaaf, jaalala qabaachuudhaaf, tokkummaa qabaachuudhaaf, waliigaltee qabaachuudhaaf, wal amantii qabaachuudhaaf haqi yookaan dhugaan jiraachuu qabdi jechaadha. Bakka dhugaan kabajnetti, bakka dhugaan hin jirretti wanni gaariin kun hunduu waan dhabamuuf, kun immoo miidhaan hawaasarraan ga'u nuu amma haala keessa jiru kanarraa kaanee waan agarreef sirni gadaa waa hunda caalaa dhugaadhaaf bakkee kenne. Akkuma beektanii bakka haqxi yookaan dhugaan hin jirre jaalalli hin jiru. Jaalalli hin jiru jechuun namni hiriyaan dhugaa hootaa ta'e wal jaalatti. Hawaasni kan jaalatu nama dhugaati. Dhirsi kan jaalatu niitii dhugaati. Niitiin kan jaalatu dhirsa dhugaati. Ilmi kan jaalatu abbaa dhugaati. Abbaan kan jaalatu ilma dhugaati. Kanaaf bakka dhugaan hin jirre jaalalli hin jirtu jedhama. Nageenyis immoo bakka kun hunduu hin jirretti nageenyis hin yaadamu. Kan ammoo nus agarree jirra. Dhugaan qaroominaa jedhama. Sammuun warra gadaa kan wanna baay'ee hojjete suni sammuu qulqulluu dhugaadhaan guutame waan ta'aniif qaroomina sirna gadaa kana ittiin tuman argachuu danda'an. Bakka sammuun qaroominaa osoo hin ta'in gidiraadhaan guutame, cubbuudhaan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Waa arguu hin danda'u. Waa kalaquu hin danda'u. Rakkina isaatiifis fala fiduu hin danda'u. Kanaaf gadaan haqni waa hundaa oli. Jireenya keenyaaf haqni ilmoodhaa oli. Yaa Oromoon seerri ilmoodhaa nama marara ja'a. Wanni haqaa fi dhugaadhaa bakkeen kuni kennameefi jireenyi namaa hunduu bakka haqni hin jirretti hin badaa. Nagaatu badaa. Wal amantiitu badaa. Tokkummaatu badaa. Jaalalatu hafaa. Guddinatu hafaa. Kan je'eef warri gadaadhaa dhugaa kanaa bakkee guddaa kennee dhugaa tana fudhatee seera qulqulluu kana tumee ayyaantummaa qabaatee waaqa birattillee fudhatama argatee nama birattillee fudhatama kan akka argatu kan taasise sirna gadaayi dhugaadhaa fi bakkee guddaa kennee dhugaa waa wajjiniinuu wal mormisiisee dhugaa mormii keessa hin galchu sirni gadaadhaayi. Kanatu gadaa
waan addaa taasisee jechaadha. Kanaaf anis kanarraa ka'uudhaan faawundeeshinii Faan Haqaa jiru tokko dhaabee dhaloota kana gara haqaatitti deebisuu irratti uummanni haqa barbaadan, uummanni haqti akka dagaagdu barbaadan hunduu waliin dhaabbannee haqatti hoo deebine malee nagaa amma hawwinu kanallee tokkummaa hawwinullee wal amantaan hawwinullee jaalalli hawwinullee qaroominnillee ayyaantummaanillee waan hin jiraanneef karaa nu guddisu, karaa tokko nu godhu, karaa nagaa nuu fidu, karaa jaalala nuu fidu, kan wal nu jaalachiisu, bakka somni jirutti wal jaalalli hin jiru, wal amantiin hin jiru. Kanaafuu haqa kana irratti warri haqa cinaa dhaabbachuu barbaadan faawundeeshinii kanaa waliin cinaa dhaabbannee haqa lafarratti baddee addunyaa irratti rakkoo guddaa uumaa jirtu sana dura qe'uma teenyattuu akka haqa deebifnu hoo waliin dhaabbannee hojjenne wani nu dhibun jiru. Dhartuu addunyaa kanarratti kan babal'attee guddachuu dandeeche deeggaraa waan qabduuf warri dhara sanii mallaqaan deeggaree ololaan deeggaree dhara dhugaa fakkeechee akka jiraattu akka bal'atu taasisee jira. Nu immoo dhugaa tana kan nuu toltu tana kan jireenya keenya murteessitu taate tana kan nagaa nuu kennitu, kan jaalala nuu kennitu, kan qaroomina nuu kennitu, kan ayyaantummaa nuu kennitu tana waliin guddisuun barbaachisaadha. Kanaafuu namni karaa dharaatiin deemee mallaqa argatuu danda'a. Karaa dharaatiin deemee aangoo argatuu danda'a. Garuu jaalalan argatu, nagaan argatu, qaroominan argatu, ulfinan argatu. Kanaaf karaa dharaatiin deemanii wanna argata san caalaa namni karaa dhugaa hoo deemee ofiifis nagaa argataa, biyyaafis nagaa fidaa. Wal amantaatu uumamaa, wal jaalalatu uumamaa, guddinatu uumamaa. Namni karaa haqaa deemee ayyaantummaallee qabaa, qaroominallee qabaa, wayi argaa, wayi hubataa. Kanaaf har'aaf yaada kana isinii dabarsee gara adda addaatiin koomentiis naa kennitanii faawundeeshiniin Faan Haqaa jedhee dhaabe kana warri haqaa cinaa dhaabbachuu barbaadan hunduu wajjiniin dhaabbannee karaa kana akka barsiifnee dhaloota kana karaa haqaatitti deebifnee nagaaf jaalalaa fi akka sirna gadaa sanitti gammachuu waliin jiraatu akka goonuuni dhaamsa isinii dabarsaa. Galatoomaa kutaa lammaffaa yeroo itti aanutti taffufa.